immoo like naaf godhaa baay'inaan namoonni amma viidiyoo kee arguu jirtan like naaf godhaa isiniin jecha irra barnoota isa rifeensaa isinii qabatee dhufe kuni hinnaadha hinnaa rifeensaati kun immoo angulaalii firii lama hanga mataan keessan isin angulaaliin garuu firii lamarra baay'ee hin jedhu ammaayis immoo kana okay ammaayis meeqa kana isa kana immoo maaliif fayyadamtan beeytanii kun akka kan tufaahaadhaan beeytanii asiirra yookaan juusii tufaa kan jedhame adda kan dhufu jechuudha baay'ee dhangaggaadha dhandhama irratti faayidaa baay'ee guddaa qaba kana of duraaf illee inshallah faayidaa isaa irraa isiniif qabadheen dhufa ammaaf immoo isin itti dabalaa xiqqoosii jechuudha shiddaa sagalee isa kana fuura isa kanaan balleessa waan ta'eef jechuudha angulaalii kanaafiyyuu joozal hindi kana baay'ee tokko kan addaati zayit joozal hindi sirlaankiidha xabi'ii yookaan orjinaala jechuudha baay'ee tokko jaalladhe baay'ee tokko baay'ee orjinaala naachuraal sirlaankaa coconut oil jedha fayyadama bitaa keessattuu isa kana jechuu zayitii kana kaawwaniin adda beektanii faayidaan isaa baay'ee tokko kaawwaniin adda angulaalii lameen kana asitti ni cabsitanii hinnaa kana hamma nagaha jettan akka rifeensa keessaniitii isintu beekaa baay'ina rifeensa keessanii ittiin gootanii ergasii kanallee hammarraa nagaattan maankaa lama sadii ta'ee achi ol ta'ee hamma nagaha jettan ittiin gootanii asirraa kana maankaa tokko irratti hin godhina maankaa tokko jechuun maankaa isuma akkanaa kana fal'aana kana takkatti godha ergasii booda immoo sirriitti rukutaa wal fudhachiisa osoo immoo hammamuun turiyyoo masa rifeensa keessanitti godha sirriitti addaan babaasaa rifeensa keessanitti godha yennaan mootuyyoo walitti dabaltan hin jabeessina laafisa akkam ta'uu qaba isinitti hima baay'ee laafaa ta'uu qaba jechuudha isinirrallee gayyaa'u ta'uu qabu kan rifeensa keessanillee jabeessu ta'uu qabu laafaa lasas jechuu qaba akka bakka lallaafaa ta'uu qaba jechuudha kan yaa'u ta'uu qaba jechuudha ina akkasitti dibadhaatiniin laala barnoota kanaa oliin maqaalee akka isinii dhufuuf hamileen na bira dhaabbadha yaa jamaa amma wantoota kanneen soqaa bakka biraan deemtan faayidaa baay'ee wantoota uumama ta'anii kan faayidaa baay'ee rifeensa keenyaa qaama keenyaa garaa keenyaa fayyaa adda addaatiif nuuf qaban kan qabataman ragaa isaanii qabuun isinii fide jedheensa amma illee immoo akka itti fufummoo hamilee keessa na bira dhaabbadhaan isiniin jedha waan kana immoo fayyadamaatiin ilaala yoo immoo tuyyuu lakkii angulaalii kana mataa kiyyatti hin godhuu narraa ajaaya jettanii waa lama qabda filannoo tokkoffaa yennaa matatti godhattanii geessitanii hanga feetan ofirra tursiisuu dandeettan wanna tokko yoo isinii faayidaa qabaate malee wanni isin miidhu hin jiru jechuudha sa'aatii feetan ofirra turte ganama dibattanii karaa galgalaa dhiqachuu dandeettan magriiba irra dibattanii yeroo hirribaaf deemtan dhiqachuu dandeessan jechuudha hin ajaa'aa lakki waan kanaa hin dibadhu yoo kan jettan taate mootiyyuu jechuudha akkan ajoofneef isuma dibattanii akkan ajoofneef loomii jookii tokko loomii lama cuunfatiin jookii tokko keessa bishaan guddaa keessatti jechuudha erga dhiqattanii qulqulleessanii shaampoon jettanii booda loomii sanii mataa keessan sirriitti hirgaa dhiqaa ofirra gallullaa bakka homa tokko achi booda shittaan hin bada jechuudha lakki mootiyyuu numaayyuu nuun barbaadu killee yoo jettan immoo muuzii yoo jiraate muuzii lama bakka isaa buufadha ergasii immoo kallaaxaa kaarabaa yookaan elektiriikii san jechuudha isa xahuunaadhaan walitti hunda isaatu daakaatiniin dibadha walii galla akkasitti dibadha itti dhiyaadhaa laala baay'ee tokko mataan keessan ni bareeda ni miidhaga kan fakkeessuu hin qabne isin yoo itti dhiyaatan ilaaltanii ansilaa walitti naqee hojjedhee isin garsiisa amma dibachuu waan hin ennee fi viidiyoo immoo yuutuub irratti gallakkisuu waan qabuuf jechuudha akka hojii addaan harkaa hin cinnee fi hojjedhe silaa gaafa ofii fayyadamuu fedhe waliin naqee barsiisa kanaaf walitti naqu akkuma isin hime kanatti fayyadamaatiniin waan isin dhibe immoo nagaafata keessattuu waan zayitii kana maqaa isaa isiniif barreessa bitaa fayyadama zayitiin kun jechuudha anamma madaami kootu naaf bite itti dhaammadheen naaf fidde jechuudha suuraatti kennee bakka hundatti illee baay'ee argamu baatu garuu suuqii gurraa keessatti argama itita jechuudha yeroo qorraa amma yaada awantiif baqe malee jechuudha baay'ee zayitii bareedaadha akka kaawwanii dhadhadhaan dhahu xiqqoo si'anii xiqqoo madhaa baqqaa hin bare shittaan isaa baay'ee nama miidhu jechuudha faayidaa isaatu irra caalamoo jechuudha inni coconut oil sarlaankaa dhabeeytanii naachuraal sarlaankaa gajoo kana kunoo maqaa isaa argitanii itti fayyadamaa waagan isallee irra jira kunoo hamma kanaan bitamaa aniin kan jiraadhu garuu bakka cufee jiru